Itoophiyaan damee qonnaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf gargaaramurraa gargaarutti ce'uuf galmi qabattee hojjechaa jirtu bu'aa qabatamaa argamsiisaa jira. Hojiin misoomaa damichaan hojjetamaa jirus hawaasa fayyadamaa taasisaa jira. Godina Baaleetti hojii misooma kilaastara Lawuzii irratti bal'inaan hojjechaa kan jiran qonnaan bultoonni aanaa Barbaree yaada isaanii faanaa miidiyaa koorporeeshiniif kennan deeggarsaa fi gorsa ogeessota qonnaa irraa argataniin kilaastara Lawuziitiin bu'aa gaarii argachuu himan. Namni kaleessa akkuma yaadu fi dalagaa amma mootummaan qajeelfamarra dhaalatee xaa'oo wannaa xaa'oo uumamaa itti goonee san itti godhaa jedhanii akkasitti itti goonee saniin dalayna faayidaan isaa achii oole amma. Waan argan waan gaafas amma kuntaala gaafas wayita adda addaa namni yaaduu ofiitiin dalaguu fi ka amma mootummaan tartiiballeen sararalleen facaasuu fi eegana kilaastaralleen facaasuu kanarratti waan argamu addaan jira jechaadha. Namoonni ammoo Lawuzii kana facaase faayidaa guddaa argannaan nutis gurmoofneetti nama 23 haga 24tti gurmoofne faayidaan kanatu caala jenne gurmoofne xaa'oo fi ka qabu xaa'oo kun ammoo komboostiin facaasee guyyaa wal fakkaatuu fi sanyii wal fakkaatuun facaafne amma yoo rabbi fedhe waan dur hektaararraa duraan yoo kuntaala 20 ta'e har'a ammoo gara 50 irraa haga 60 akkana argachuu fi abdii qabna. Aadde Ashaa Jibriil godina Baalee aanaa Barbareetti hojjettuu misooma qonnaa yoo taatu qonnaan bultootaaf kallattii akeekuu fi deeggarsa ogummaa kennuun qonnaan bultoonni kilaastara Lawuzii misoomsuu jalqabu eeran. Qophii lafaa irraa ka'ee lafa isaanii yeroodhaan akka qopheeffatan qulqulleessanii akka qopheeffatan achirraa ka'ee gurmeessuudhaan kilaastara kanatti seenne jechuudha. Eega seenne irraa qabee yeroodhaan akka sanyii isaanii bitatanii qonnaan bulaan hundi isaaniitu bitatanii qopheeffatan gorsa kennineef jechuudha. Misoomni Lawuzii kanaan dura aanichatti beekamaa akka hin turree fi hojii hubannoo uumuu hojjetameen qonnaan bultoonni misooma Lawuziin wal baraniiru. Kunis aanichatti akka babal'atu taasisuu himameera. Waggaa lama dura reefu saampilii jalqabaatiin hin turre. Ammarra dhaabanneetiin garuu Lawuziin jijjiirama guddaa fideetiin hin jira. Per hektaar naannoo kuntaala 80 haga 90 argama. Qonnaan bulaan immoo isa kan argeetiin hin jira. Amma inumaayyuu gara mallaqa horachuutti deemaatiin hin jira. Armaan dura akkaataan haala qabatama aanaa keenyatti yoo laalle oomishni Lawuzii kun lafti hedduun isaa irratti oomishamaatiin hin turre. Haa ta'uutii yeroodhaa gara yerootti bu'a qabeessummaa isaa even al ergiidhaan illee wal qabatee midhaan gatiin isaallee guddaa baasudha. Sanirra dhaabatamee akka waliigalaatti qonnaan bulaa keenya birattis laalamee aanaan Barbaree har'a oomisha Lawuziitiin baay'ee beekamtuudha jechuudha. Oomishni Lawuzii oomisha yeroo gabaabatti ga'u yoo ta'u aanaalee godinichaa keessatti bu'aa argamsiisaa jira jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee obbo Aliyyii Muhammad. Oomishni Lawuzii oomisha zayitati paalsi kirooppidha. Dhugaadha Baalee irratti oomishni Lawuziin beekamu. Keessattuu oomisha yeroo gabaabaa ga'an keessaa tokko oomisha Lawuziiti rooba xiqqaa barbaada. Har'a Barbaree yoo fudhattee jette lafa waliigala qonnaa qabu keessaa Barbareen parsantii 50 Lawuziidha kan inni oomisha. Amma harbasti godhaa jiru jijjiirama guddaas argamsiisaa jira dhugaa dubbachuudha. Oomishtummaan isaas gaariidha. Godina Baaleetti hojii misooma kilaasteraa Lawuzii guddisuuf gama ogeessota qonnaan hubannoo fi leenjii qonnaan bultootaaf kennameen qonnaan bultoonni fayyadamoo akka ta'aniif hojjetamaa jira. Leenjii paakeejii guutuu qophii lafarraa kaasee hamma sassaabbii fi haga gabatti inni dhiyaatutti leenjii guutuu waan kennameef isarratti rakkoon hin jiru. Dandeettiin ogeessa kennaa yeroodhaa gara yerootti abdeettaa dhufee jira waan ta'eef Barbareen bal'inaan oomisha, dallus oomisha, hanga maashas ga'uu baatu harannas oomisha jechaadha. Guraadhaan mulees oomisha galee jira. Gammoojjii kanarratti xiyyeeffannee yoo oomishne akkuma maashoo, akkuma saliixaa, akkuma boqqoollootti Lawuzirraa oomisha Lawuzirraa qonnaan bulaan keenya fayyadamaa taasisuu hin dandeenye jechuudha.